Hooggantoonni fi hojjettoonni Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa biqiltuu ashaaraa magariisaa duulaan dhaaban. Hooggantoonni fi hojjettoonni Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa duula ashaaraa magariisaa ni magaalaa Bishooftuutti biqiltuu dhaaban. Dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa kanarratti hoogganaan biirochaa dabalatee hooggantoonni kan biroo fi hojjettoonni kan argaman yoo ta'u, mooraa mana barumsaa Boolee keessa biqiltuu nyaataa fi gaaddisaaf oolu dhaabaniiru. Hojjettoonni biirichaa kunis hooggantoota waliin ta'uun biqiltuuwwan gosa garaa garaa kumaatamaan lakkaa'amu dhaabaniiru. Hoogganaan Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa mootummaan jijjiiramaa hawaasa duudhaa isaa ganamaatti deebisuu fi akkasumas madaallii uumamaa eeguun rakkoo gama jijjiirama qilleensaan mudatan furuu fi bara baraan dhaabbiin biqiltuu duulaan guutummaa biyyattii keessatti geggeeffamaa jira jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa akkasumas mootummaan Itoophiyaa adeemsa qabeenya uumamaa kunuunsuu, madaala uumamaa eeguu kan dandeessisu duudhaa aadaa ganamaa keenyatti haa deebinu karaa jedhuun biqiltuu dhaabuun keessumaa biqiltuu ashaaraa magariisaa waggaa waggaadhaan miiliyoona dhibbootaan lakkaa'amu dhaabaa jirra. Kunis qabeenya uumamaa sababa itti fayyadaman dabaa ture, madaala uumamaa dabaa ture bakkatti deebisuudhaaf rakkoo jijjiirama qilleensaa akka addunyaatti uumame qolachuudhaaf tarsimoo nu dandeessisu jedhamee bocamee waggaa waggaadhaan dhaabamaa jiru keessaa biqiltuun ashaaraa magariisaa tokko. Kuni tokkoon madaala uumamaa eeguu kan nu dandeessisu, jijjiirama qilleensaa qolachuuf kan nama dandeessisu hojii eebbifamaa, hojii guddaadha. Gama kaaniin immoo wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudhaafis kan nu dandeessisu hojii tarsimoo guddaa biyya keenya wabii adeemsa ishiin wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessatti taasisaa jirtus kan mirkaneessu waan ta'eef faayidaa hedduu qaba jechaadha. Aadaa uummanni Oromoo duulaan biqiltuu dhaabee kunuunsuu kan deebisee ta'us dubbataniiru. Uummanni miliyoonaan lakkaa'amu waggaa waggaadhaan bahee biqiltuu dhaabuu, kunuunsuu, madaala uumamaa eeguu, biyya mijattuu dhaloonni itti aanu akka dhaaluuf kan nu dandeessisu ijaaruu keessatti hojii guddaatti hojjetamee jira. Dhaabbiin biqiltuu kun madaala uumamaa eegee wabii nyaataa mirkaneessuun cinatti bu'aawwan hedduu kan buusee fi carraa hojiis kan uumedha jedhanii hojii hojjetameen milkaa'inni argame kan biyyoota biroo fi fakkeenya ta'e ta'uus obbo Haayiluun dubbataniiru. Ganni akkuma dhufeen namni biqiltuu dhaabu aadeffataa dhufee jira jechaadha. Kun immoo adeemsa galmoota gurguddoo lamman tokko madaala uumamaa eeguu, qolannaa jijjiirama qilleensaa uumamu eeguu akkasumas immoo wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa kan qabu ta'uu isaati. Milkaa'inni sadarkaa kanatti ashaaraa magariisaan galmaa'aa jiru kun immoo biyyoota Afrikaa hedduudhaaf keessumaa biyyoota sababa jijjiirama qilleensaan miidhaan irra gahaa jiru biyyoota sab-saharaa Afrikaadhaa gadi jiran hunda birattis fudhatama kan argatee jiru. Biyyi keenyas wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessatti adeemsa tarkaanfii ishiin fudhatamaa jirtuunis biyyoota kaaniifis fakkeenya kan taate konferensiiwwan garaagaraa wabii nyaataa mirkaneessuu Itoophiyaan muuxannoo akkamii qabdi, muuxannoon Itoophiyaa irraa qoodannoo akkamii kan jedhus deemsifaa jira. Muuxannoo biyyoota kaaniifis ta'uu irratti argama. Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaas galma ga'iinsa hojii ashaaraa magariisaa fi hojii kominikeeshinii sirnaawaa hojjechaa turuu fi bara kanas hooggantootaa fi hojjettoota biirichaa waliin biqiltuu nyaataaf oolan dhaabuu ibsanii kan dhaabnes kunuunsuu qabnaa obbo Haayiluun dhaamaniiru. Adeemsa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti fudhannee ilaalle immoo adeemsa duudhaa gadamaa keenyatti deebi'uu wajjiniin kan wal qabatu madaala uumamaa eeguu, uumama kunuunsuu, seeraan ala akka hin qisaasamnes taasisuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef akka Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaattis waggaa waggaadhaan hojii gurguddoo lama hojjenna. Tokko hojii dammaqiinsaa uummanni waamicha mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan Itoophiyaa federaalaa taasisu kana keessatti hirmaannaan isaa akka dabalu, hojii hubannaa uumuuti, ilaalcha jijjiiruuti. Kanaanis hojii milkaa'aa hojjetamee jira. Hojiin karaa miidiyaa fi kominikeeshinii hirmaannaan uummataa akka dabalu, kunuunsi naannoo akka jabaatu
biqiltuu dhaabuu qofa otoo hin ta'in biqiltuun dhaabamu kun immoo aadaa Oromoo, duudhaa Oromoo, sirna Oromoo, gadaa Oromoo wajjiniin akka wal qabate uummanni gara aadaa isaa ganamaatti akka deebi'u taasisuu keessatti biiroon kominikeeshinii hojii kominikeeshinii sirneessee hojjetuun sadarkaadhaanis ajandaa hooggansa siyaasaa guddaa ta'ee akka ilaalame hirmaannaan hawaasaa akka dabalu taasisuu keessatti hojiin biiroo kominikeeshinii hojjetaa jiru olaanaadha. Gama kanaan immoo akkuma hawaasa kaanis ashaaraa isaa kaa'aa biqiltuu dhaabaa kunuunsaa hojiin kun immoo akka biiroottis akka aadeffamu taasisuu keessatti hojiiwwan hojjetaman guddaadha. Biqiltuuwwan akka biirootti dhaabaa jiru biqiltuu nyaataaf oolu wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa taphachuu danda'an gabaa irrattis fudhatamummaa qaban magaalaa keessattis gabaattis ba'anii rakkoo dhiyeessiidhaan wal qabatullee furuu warra danda'an fakkeenyuma warra qaban dhaabaa jira waan ta'eef akka biiroo kominikeeshiniitti hubannoo uummataa dabaluu hirmaannaan hawaasaas akka dabalu hojii kominikeeshinii bal'inaan hojjechuu akkasumas immoo ashaaraa magariisaa keessattis immoo gahee akka taphatu godhamuutu argama. Hojiin kunuunsa isaas bifuma wal fakkaataadhaan akka biiroottis kunuunsaa jirra. Kun immoo uummanni keenya biqiltuu dhaabuu qofa otoo hin ta'in kunuunsee galma jedhamuuf akka ga'us dhaamsa dhaamuu barbaanna. Kaayyoon har'aasitti argamneefis biqiltuu kana bal'inaan dhaabne kunuunsine wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessa gahee keessa akka taphannuuf giddu galeessa godhatee waan ta'eef kanaaf isa argama. Hojjettoonni dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa duula guyyaa tokko kanarratti argamanis dhaabuu qofti galma waan hin taanee fi kunuunsuun gahee keenya ni baanaa dubbatanii ol guddattootas ni barsiisaa jedhan. Biqilaa dhaabuun akka Oromoottis akka biyyaattis aadeffamaa jira. Mukkeen yoo jiraate bokkaan jiraata, bokkaan yoo jiraate immoo lagatti jira. Midhaantu qotamaa, oomishaatu guddataa, biyya guddataa jechuudha. Kana wal qabsiiseetti kan qilleensa gaarii jiraata, bishaantu jiraata jechuudha. Guyyaa ashaaraa magariisaa guyyaa tokkotti miiliyoona torba hin dhaabne jennee karoorfannee jirra. Har'a immoo fiixaan baasuuf mirkaneessuuf jennee kun hojjechaa jirra. Biqiltuun guyyaa irraa dhaabne immoo akkuma argitan abukaadoo, paappayyaa biqiloota nyaataaf oolan biyya keenya Itoophiyaa nyaataan of dandeessee akka ga'oomtuu fi jabaannee hojjechaa jirra jechuudha. Biqiltoonni kanatu nu jiraachisa. Odoo isaan jiraachuu baatan waan nyaannu hin qabne waan dhugnu hin qabne. Maaliif isaan rooba nuuf harkisanii bishaan nu kennu ofiif biqilanii nyaata nu kennu. Isaantu bulcheessanii itti kenna waan ta'eefis biqiltoota haa dhaabnu. Biqiltuu dhaabuu qofti galma hin ta'u. Kunuunsa barbaada uumamumaan biqiltuun akkuma dhala namaa daa'imummaadhaa kaasanii ijoollee kunuunsanii nyaata gara madaalawaa kennanii guddisan biqiltuus akkasuma yeroo yerootti kunuunsanii bishaan kennuudhaan wanta isa barbaachisu hundumaa gochuudhaan kunuunsuudhaan yoo qabanne malee firii nuyi barbaannu sana fidee bu'aa irraa argachuu hin dandeenyu. Kanaaf dhaabuu qofti galma ta'uu hin danda'u. Kunuunsa barbaada. Kunuunsuun immoo dirqama keenya bishaan baasuu itti axirii barbaachisa, keellaatti barbaachisa waan ta'eef kunuunfamee gaariidha yaadan kunuunsina. Ergaa guddaa dabarsanii yaadaan hamma ijoollee xixiqqoowwan kun warroota keessattuu hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaas jiraatee yeroo isaan dhaaban arguu isaanii kana hojjettoonni isaanii tokko osoo hin dhufanii asitti hirmaachuu jechuun kana ijoolleen kun sammuu isaanii keessatti oomumayyuu kana keessa baduu hin dandeenye kan keessatti kaayee darbu jedheetti namanaa kanaafiyyuu isaanis boroo akkasumatti kana fudhatanii deemuu danda'u kan jedhu onnoo guddaa muuxannoo guddaa yookaan immoo beekumsa onnoo guddaa irraa argatan jedheetan kana yaadu.